الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إدو تنواني حاصو تكو جرا ورا تكو ورا دين إسلام الرب سو بربادو يوكا نبي شفاء الرب سو بربادو قرآن يوكا تكو بربادو تجرا جالك نتي deebifnu jechuu deebisuu barbaachisamoo deebisuun hin barbaachisu jechuu keessatti mariirra jirra. Inni arrabsee akkamitti arrabsee ilaaluu qabna. Yoo namticha guddaa akka namticha Faransaa kana baate giddi yoo inni bakkee gabaabatti dubbate bakkee gabaabaa seenti deebifna malee amma gurubbii tokko bichaa keessatti yoo dubbate gurubbii mana keessa hin facaafnu gurubbii misan bichatti itti deebifna. Bakkee maratti facaasuun isaa dubbii isaa facaasuun isaa dalaguu bar akkuma akka waan isaa inni nu kireeffateet isaaf dubbii isaa facaafna. Namni isaaf qara'u yookaan nama 1,000 nu yoo amma 50,000 keessatti facaafne isaaf akka qara'u goone jechuudha. Akka dubbii isaa san namni tokko namni waliin qixxaatu nama dubbiin hin dubbatu kuni haqumaa ta'uun ooltumee haafattashu shayxaanni gara isa ofutu jira. Namni marti qulqulluu garaa qulqulluun hin yaadu. Kanaaf arraba nabichaa deebisuun hin ta'u. Arraba quraanaa deebisuun hin ta'u. Maal malee yoo itti gaddadamne malee akka misikirii faasee waamanii yookaan faca'ee waan biraa ta'ee malee waan gizee sirrii waan gabaabaan dubbatame bakkuma gabaaba san itti deebifna jechuudha. Amma salli warra awadaa hin geenne oduma kanaatu hin qaban. Namni koo khutbaa jub'aa ka'ee yoo waan daaroo labuutitti yaa'u kana dubbate tashwiisha biyya gate jenna malee nabicha irraa deebisan jennu. Nabicha irraa deebisan jennu. Akkasitti inni illee nabicha irraa deebisaa jechuutti yaaduu hin qabu. Yoo amma wadaa hin keessa ijjatee ummata nagaan salaatee jaalala nabichaa malee waan qur'aanaa malee wama kana oduu hin qabne garaa qulqulluutti fidee yoo kana dubbate nabicha irraa deebisan jennuun namni kun. Maal malee bakkee arrabni hin gahee jenna. Dubbii kana nu ofiin babal'ifnu. Maali dubbataa jal'isuu salphisuun jalaa jal'isuu jetti Oromoon. Ammallee Oromoon maal jetti waan ajaa'ibaa hikmaa dubbatti makamaa kan isii kun beeyta. Gizee gadii ati gowwaa takkatti ma arrabsii jette. Takkatti yoo arrabsite inni ofirraa facaasa. Deemee ebaluun jaarsa kanatti mata dubbii inni arrabseen kan isatu facaasa. Osoo gizee inni arrabseen bira jal'isee bira tare. Walaqad amuru alalaa'im yasubbunii famadaytu summata qultu laa yaaniini. Rabbi qur'aana keessatti maal yaa? Wa'aadina aljaahiliina irraa garagale yaa. Da'i Ibn al-Qayyim maal min sharri hasadaa yoo fassaru gizee garii ati yoo karaa deemtu yoo karaa kee keessa bofni wayii ciise yookaan aqrabni wayii ciise irraa gorii deemi malee isa tumutti hin shaagalin akkuma isa tumtuun azaadoo taata. Da'i ilkilaaba tanbax walqaafilatu tasiiri makmaan kun illee ati ima deemi sareen haa achuma iyyitu waa duftu sharee san tumutti yoo shaagaltee karaa deemuu hin dandeettu. Gowwaa takkatti ma arrabsii innuu hin facaasaa san akka hin taane. Gaafa bal'ate amma namtichi Faransaa kun mangistiin eega dubbate gaazexaa hunda akka tabaa raadiyoo kun dubbata giddi itti deebisuun gaafa kan. Laakiin nam tokko ka'ee osoo matsaafa hin tsaafee Faransattuu alamni akkanatti socho'u. Maali namni isaa qara'uu hin jiru namni waan isaatuu dubbatu hin jiru. Laakiin yoo giddiin bal'atee ofe giddi itti deebisuun itti allafuun dubbii kana namni dhagayoo nama 50 ta'e nama 100 yoo ta'e akkuma ati dubbattuun gara 50 itti deema. Akkuma ati dubbattuun namni gariin dubbiin kun irra bu'u haqa itti fakkaate mee dubbiin kun akka haa hubannu mee wanni haa qorannu jechuutti seena. Yookaanoo saliima sadri ta'ee hafa. Garaan isaa qulqulluu ta'ee wama kanaa hin yaadu ta'ee hafa. Xinaatii gatuu qabnaa. Xinaatii waan isaan kana xinaatii goonee sirriitti laallee gabbuunee hagam nama shubhaan isaanii kun hagam nama namni taqabbalu ta'a. Awaa ummatti deebi'aa
dhiigaan uffalaa, ateetee gabbaraa, jinnii gabbaraa, lagatti bahaa laga gabbaraa jechuun isaanii kun hagam ummata keenya biratti taqabbaayinnatii argataa, hagam ummanni irraa taqabbalaa, hagam ammoo dubbiin isaan waaman kuni wanni bareedummaan islaamummaan fidee, bareedummaan diinammaan sama'ii bu'e hundi fidee hagam ummata keenya biratti yaanni isaanii kun ummanni keenya taqabbalamuun taqabbalu jechuu laaluu qabna. Yoo kana xinaatii gatuu qabna dura. Osoo raddiin miidiyaatti baanee isaan arrabsuun gabaaba. Laakiin ummata keessatti dubbii kana facaasamuun facaasuu laaluu qabna. Dubbiin kunis ammoo ummanni hagam taqabbalaa irraa jechuu laaluu qabna. Kuni laallee keessattu namni ulamaa laalanii komitee itti tolchanii wanni kun maal garam deemaa maa akkam jennee itti deebifnaa yoo inni babal'ateeyyu gaafuma inni babal'ateefu maaltu keessaa irra caalaa karaa kamiin itti deebifnaa. Dubbiin kun mas'alaanu amma kaafnuu miti. Ulamaan nu duraattu dubbatanii ulamaan nu duraa akka kitaaba إمام الدارمي رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. دارمين كتاب ساكن كيستي دبت إني دارمين بشر المريسي تديبس مالي علماء الدراء سفيان الثوري فا أبو معاويان أبو أسامة علماء عبد الله المبارك فا ور جهمية التلين ديبسنا waan isaanillee caqasina dubbiin isaanii jalaa duuti yoo kaatanii facaaftanii olii gadi irratti deebiftan dubbii isaanii facaasuu tahaa jennaaniin dubbii kanatti eega waamee mootiin giddii taa'ise itti deebisuun giddiinu tahaa anna abaa mu'aawiya wa abaa أسامة وبعض النظرائهم كرهوا الخوض في المخلوق وغير قرآن مخلوق وغير مخلوق ينين دبنو جبنجن إلا شرذمة أذلة سرا بمناجاة بينهم إلا لم يكن يخوض فيه وان كان دبته إلا شرذمة نما قبابة أذلة سرا الدول تتولقانيها سواني أمتت قدم باني أما اللي موتي وجين الجنة وأن العامة أمني بالآن متمسكون منهم بالسنة الأول كرم دري إردي جراني عبد الله المبارك مالجي لأن أحكي كلام اليهود والنصارى دبيوا يهودا في نصارى دبتو وديسوتو أحب إلي نت الرجال من أن أحكي كلام الجهمية مو إن دبتو تري لكن فحين خاضت الجهمية في شيء من ذلك وأظهروا وادعوا أن كلام الله أنكر ابن المبارك ما نكون ديب دبتو جمري يقول به وكذلك قال ابن حنبل إمام أحمد بن حنبل كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء وسوجر يكون أكنت ملساني من قسم انتوامين إدراج الإسوء فلنات الري فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم دارمين صفاء إبافي كورنا كيستي أكنا دبتني